أما ستي ببني أجي تركان فنا يا تجد ببني ولو بجي فنا أكتان كريا ولياد جيفنا ونقوتانا موف سبب نركنا مدساتكما تري سمستانا نكتان بر فلسا بربانا أكابك جرو درو بربانا بيا كينيا كيستي نتي يوم افتانا جرينيا بنين سابك تاجرانا كم بيا كوجن يوم الرات افتانا كنار أمتيانا قمتم كانا بكتي كفني يا ربي غرغار ساكي كدني يا وانغوتان keessa jiru namoonni ana booda illee yaada dabalatu namni hedduu waan jiraniif lakkoofnes kanallee jennee waan himannullee amma fixannee jirra. Obsallee fixanne ilmi namaa kuun maraataa jira, kuun caccabee sitti gartee miidhamutti jira. Wallahi waan baay'isee lubbuun addunyaa tanarra nama. Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ta'ala. Akkasumas maqaa qabsaa'ota bilisummaa Oromootiin maqaa saba dhugaa fi haqaaf kufee kuffisaa jiruutiin ilmaan Oromoo Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran hoggansa isaanii dubbatu dhabee fi afaan burjaajii bara yeroon fiddeef hanga barri dabartuutti dararamaa jiraniif rabbiin furmaata haa taasisu. Kanneen osoo dhugaa bu'aa bahii gaaf tokko naaf jijjiirama gaaf tokko naa darba jechuun bira darbee maatii fi agabsuun qabsoon bilisummaa Oromoo gabrummaan har'aa kun hundi ededdisii waan nuti bal'ateef jechuudhaan hiraar gurguddoo argaa jiran kanneen lubbuun darbaniif jannatul firdawsiin hawwina, kanneen ammoo lubbuun jiraniif rabbiin dafee bilisummaadhaan saffisaan furmaata fide keessattuu warra hidhaatiif addunyaa hunda lallabsiisee dandeettii fiitiin gara biyya isaaniitti haa galchu jenna. Gabrummaa daambuqifnaa dadhabnu ilmaan itti guddifna itti guddanneet jira si'achi immoo dhalootaaf hin dabarsinu jechuu barbaada. Nuuf tokkummaan humna. Daawwattoota keenya qophiin keenya qaanqee dubbii kutaan 22ffaa har'a anis akkuma beekamu hidhamaa Saudi Arabiyaati. Saba keenyaaf irra deddeebinee osoon hifanne hanga lubbuun jiru daqiiqaa takkaaf obboleewwan keenyaaf dubbachuun furmaata. Sababni isaas mana hidhaa 8 keessa yoo diqqaate jechuudha. Dhibbantaan 82 tokkoon isaanii ilmaan Oromooti. Kaayyoon keenya dhala namaatis akkasumas egeree keenyaafis waa hundaan beekumsa keenya cuunfinee mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiin alatti siyaasa Oromootii fi dandeettii waa hunda wal onnachiisuudha. Anaa dhufu bagna gayaan dhuftani. Namoonni biyya keessaa maaliif callise? Mootummaa kana gabbaanii maa hiriiratti baanii ilmaan keenya nu galchi jechuun himaa dadhaban. Ijoolleechi keessaa lubbuun isaaniichi keessa wareegamaa jirtu. Nyaata dhabanii, dhibdeedhaan wal'aansa dhabanii ilmaan Oromoo dhiiraa dhalaan achi keessa dhumaa jiran sammaa isaan adochuu dadhaban. Moo ilmaan san hin dhalle ilmaan Oromoodhaa kana biyya keessa jiru san. Ilmaan san dhalanii qabanii. Moo ilmaan san isaan tun dhalini. Moo saba biraatu isaaniif hiriiratti baha. Maal taan ummanni biyya keessaa kun maal? Jila abbootii amantaatiin durfamuuf Ahmad Shidee yookiin Ahmad Citees haa ta'uuti ittiin deeman suni akkamiin furmaata dhabsiisuu deeme? Jalqabumarraa kutannoodhaan wanni kun godhamee jira. Inumayyuu hammaatee jira. Egereen ilmaan Oromoo maali? Kanaaf yaada keenya kophaa kophaatti iyyoo osoo hin taane sabni bal'aan rogeeyyiin xiinxaltoonni akkasumas ummanni biyya keessaa bakka ilmi isaa duguugame kun cittaa'e kun TV'n kun dhibee gifiraatiin wal fixaa jiruuf akkasumas kun tiruun isaa bututtee bishaan fakkaattee ka dhiigatti yaatu kanatti wabiin maali? Kan firiijii Arabaa keessa guute lafee Oromootaati. Kanaaf haasa'uu malee saba gochaamaa ta'uu dadhabne jaal walabummaa siif kenna itti fufi. Ayyee ulfaadha galatooma. Anis hidhamtoota Saudi Arabiyaati. Duraan dursee osoo gama yaada kiyyaatiin dabrin dura ummanni Oromoo addunyaa kanarra jiraatan hundi keessan ijoollee Saudi Arabiyaa keessatti hidhamanii jiraniif sagalee haa taanuu jechuun barbaada. Kanaaf ka itti aanu jilli mootummaan gabroonfataan erge sunni jalqabumarratti yoo jalqabarraa fudhanne ijoollee tana mootummaa shira mootummaa kanaatiin ka hidhaman malee mootummaan Suudiis ofii isaatii ka'eetii miti kan
gochaan kuni godhame. Sababni isaa duraan dursee ijoolleen Suud Arabiyaa keessa jirtu sababni jarri waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbatanii gama sooshaal miidiyaa kanaallee argaa turre siyaasaadhaaf kan hidhaman jechuudha. Kanaaf shira isaan xaxaniin namni waan ofii xaxe takka osoo furmaatatti godhuu ka barbaadu taate jillummaan ergamuu barbaachisus hin jiru. Tanaan duras ijoolleen hidhamteetumaan galaa turte waan haaraa miti. Waggaa 10 waggaa 20 durallee lammiin Itoophiyaa Suud Arabiyaa karaa seeraan alaatiin seenaatumaan ture. Akkasuma ammoo galaatumaan ture gara biyyaatti illee jechuudha. Kanaaf hariiroo duraan jiru saniin bifa duraan ummanni galu saniin maaliif cufee ka jedhu gaafii ta'uu qaba asirratti. Wanti Suud Arabiyaa keessatti deemaa jiru waan baay'ee gara nama nyaatu, waan baay'ee nama gaddisiisu. Wanta takka arginee hin beekne, wanta takka dhageenyee hin beekne Rabbiin nu argisiisutti jira. Ummatuma keenyatu nutti jaallate warrummaan irraa baanii haadhamaa fi abbaan keenya baay'ee haasa'anii jiranis ani wanti hin jedhu. Jilli dheengadda dhufee deeme sunis homaa hidhamtoota kanaaf yaadee hin dhufne. Osoo hidhamtoota kanaaf yaadee dhufee ta'ee mana hidhaa sanuu nu fidaa lammii keenya ijaanuu arginaa jedhee suuraa takka illee namni waliin ka'ee qabsaa'ee jennaani bara waanuu godhe jennaan hin galatoomfanna. Kana hundaa hin argine. Warroonni miidiyaa irraallee itti fayyadamii ayyee. Warroonni miidiyaa irraallee guyyaa isaanii akka carraa shabakaa argatanii suuraa takka yookaan viidiyoo takka waraabanii gaafsan hafarsan. Kanuuf yaades ka miidiyaa ofiitiin guddifachuu barbaades akkasitti hafarsaa jechuudha. Kuni nuuf yaadanii osoo hin ta'in nuun nagadatudha. Kanaafuu garaa isin haa nyaannu nus ilmaan namaatii Rabbi sodaadhaa sagalee nuuf ta'a isin hin jenna. Yoomillee taanaan lammii keenya kan hidhaa jirullee mootummaa Itoophiyaati. Taa'anii safaaraa Itoophiyaati. Kana namni hunduu beekuu qaba jechuu barbaadeetu. Waan namni jedhe irratti waan dhugaa lafa jiru tokko odoo isatti seenin dura mootummaan itti fixaa jiru ifaan ifa. Amma maaliif rakkoon hin jirti walxaxee jira ka jedhanii amma kaa'aniifi rakkoon biraan jiru isin himu nama Oromoof xiqqoo quuqamutu warra xiqqoo saba isaatiif quuqamu wayiitu gurjira isa sababanii itti qabuuf akkana godhaa jira. Faayidaan isii maalii jedhee gaafannaaniin shorticha naan jedhe nu ajaja fudhannee deemna safaaraa teessanii fi mootummaa keessa rakkoo warri qabu naan jedhe. Afaan ofiiti. Lammata bakkee matanaayyuu jedhan bakka amma nu jiraannu suni xiqqoo waan dhugaa rabbi dubbanne rakkoo isaantu qabaa miti. Rakkoo dhibba keessaa rakkoo 10 qabaati warri Suudii. Rakkoo 90 kama uummata keenyatti xaxee achitti qabee jiru jechuudha. Asiin saba kee neeratti gurgurata. Asiin yoo ati wanna jetti basaastuu ta'ee fuudhee fide warra barsayyaaraa isaanii keessa taa'ee afaan Oromoo dubbatee manarra deebee itti mul'isee qabsiisutu jira. Abaluun keenya eessa jira? Abaluun keenya maal ta'e? Abaluun keenya jechuu keessatti namni jechuun daqiiqa wal hordofuun ilaalcha gandummaa fokkattuu gartee fuula xurii qabdu sanii fi ilaalcha sammuu duutuu gartee kutaaf amantii wal qooduu kana keessa baaneet ani foon kiyya ka dammaam jiru, ka riyaad jiru, ka masri jiru, ka somaalilaand jiru, hawaasni kee malee jiru, obboleettiin rabbii takka kuweet jirtiidhaan maal dalayti, maalirra jirti, way dhibamte barkaleessa waliin jirra har'a maal taate, way dhibamte dhiiroo dafnee haa gaafannu ufiif eemaruu sammuu teenya tana maal gochuu qabnaadha. Dhageeffadhu eenyu dhukkubsate, eenyu dhibame, maaltu jira obboleettiin tiyya jedhanii waan san gadi baasanii imaama isaa taatu hayyuu fi xiqqaan qabuuti waliin mari'achuun waan akkanaa yoo nuti dhufe maal gochuu qabna. Namni keenya bakka kanatti akkam ta'e dafnee osoo miidhaan fakkeenyaaf amma ajjeechaa sana ifi dhibamtee namni ajjeese misraa baatii wallaahu alam rabbiin jannata fi haqananiisu achi dura furmaanni jiru maalidha? Nama keenya rakkoo keessaa baasuu hin dandeenyu walitti fayyadamnee humna walii taanee maallaqa barbaachisu gochuu irratti warri ala jiru jechuu barbaada. Kan mana hidhaa irraa dubbannee jira. Kanaaf uf eeggannoo gochuu keessatti wal quba qabaachuun ijaaramuun faayidaan isii waa lama addunyaatti. Ifa faayidaa hawaasummaati akka sabaattis faayidaa gartee humna walii ta'uuti jechuu barbaadeetti tan itti dabale ayyee.
Yaani nu sila akka nama tokkootitti kan ta'uu qabnu akka obboleettiitti osoo guyyaarraa wal iyyaafannee osoo halkanii fi guyyaa wal gaafannee waan rakkatan wal iyyaafannee duunus yoo akka tasaallee carraan du'aallee nu mudate waan nama mudatu hin beekan yoo azala rabbii taatetti yoo aramni nama ajjeefte silaa fala argachuu dandeenya. Tokkoffaa irratti wal gaafachuu dhabuudha wal iyyaafachuu dhabuudha. Osoo waliif dhaabannee waliif yaadnee akka obboleeyyaniitti wallaallee duuneetiin akka saree taanee reeffi kenna mana firiijii keessatti Rashanamaati jiru. Waggaa sadii as jammarsiisee tooyin dhugaa kan baay'ee nama gaddisiisu kan ijji keenyallee dhalanne argine hin beekne nu agarsiise. Kanaafuu uumama mootummaa osoo hin ta'in ofii keenya wal bira dhaabbachuudha. Warri miidiyaa adda addaa miidiyaa gurguddaa har'a dubbatanii boruu deebi'uu osoo hin ta'in irratti xiyyeeffatanii tooyin jabaatanii hojjechuu yookiin irratti sagalee ta'uuf dirqama isaaniiti waan ta'eef akkasuma ammoo uummata biyya keessa rakkoon isaanii rakkoo keenya kanaaf uummata keenya kan dararaan cimaa irra gahaa jiruuf sagalee haa taanu hundi keenya iyyuu sagalee ta'uu qofa otoo hin taane sagalee uummanni Oromoo kennachaa jiran furmaata tokko itti kennuunis akkasumallee dirqama maaliif hojjettan yeroo hunda sagalee jennee guyyaa lamaaf guyyaa tokkoof quba hoo'i jenna. Kunillee dadhabina keenya isa tokkodha. Amma ijoolleen kun furmaata tokko itti argatanitti callisuu hin qabnu. Kan biraa namni kamiyyuu kan nama ta'ee dhalate rakkoo Saawudaa Arabaa keessa jiru kan arge callisuu hin qabu. Beekas haa ta'u wallaalas haa ta'u. Amma rakkoon obbolaawwan keenya furmaata tokko irra ga'utti du'aayinis biraa dhaabbadhaa garuu sagalee ta'aa fi sagalee ta'uuf waa hunda furmaata waan ta'eef jecha. Mata ammoo waa'ee hidhamtoota Saudi Arabiyaa irratti nuti wanni dhumataa irruuf mootummaa biyyaatti nu fixaa jira. Mootummaa Itoophiyaatti mataa akka fixaa jira. Saudi Arabiyaa keessatti hidhamaan irraa qabee mungkin waggaa 100 olii irraa qabee warri seeraan ala biyya naqamu hima qabama hima hidhama qabu mootummaan Itoophiyaa mootummaan dabre taarika keessatti lambii kiyya hin galfadhu jedhee didee jaarsummaa tolchaanaa nyaachisaa qeetti hin galchi nyaata haa argatanii dhugaatii haa argatanii achumaa ta'anii yoo galanna qabbisan mootummaa jedhu awwal maariyaa taarika Itoophiyaa keessatti Abiyyi Ahmed dhageenyen. Balagaan uumame adagaa uummata Itoophiyaa keessan mudateetu ka Oromiyaa keessan mudateetu biyya kana nu mudachicha rabbi mootummaa jallataa nurraa haa kaasu jedha adada sujuudaatiin rabbiin kadha namicha kana rabbi isaa haa buqqisu jedha rakkoo takka biyya Arabaa keessatti ilmi namaa akkana salphattee hin beektu Itoophiyaan akkanatti Oromoon akkana salphattee hin beektu biyya keessattillee alattillee. Oromoo ati Iraaqiin jirta ani as jira maaltu jira si bira si hoo bira hoo maaltu jira maal haa taanu hayyee namni kiyya akkana ta'e dafaanaa dhaqqaba malaa namni furmaataa bira kaayata kanaaf mee kanallee itti dabale nutilleen hir'ina mataa kennaa qabna hayyee. Ayyee carraa naa kennuu keessaniif galatooma sagantaa akkana qopheessitanii uummata Saa'udiitiif anis hidhamtuu Saa'ud Arabiyaati. Akkasuma ijoolleen teennaa kan Saa'ud Arabiyaa keessatti rakkataa jirtu hidhamaa jirtu dararamaa jirtu sababa uummata keenyaati. Tokkoffaa irratti ijoolleen Saa'ud Arabiyaa yoo fudhanne ijoollee Saa'ud Arabiyaa namni takkittiin isin ga'u qabsooftuudha. Ni beekan akka isaan uummata namsee ofiirraa bahe bahaara keessa ce'anii namsee ofii tana gatanii as dhufan. Ijoolleen Saa'ud Arabiyaa wanni mana hidhaa keessatti fuudhaa jirtuuf namsee ofiirraa gaafa bishaanitti badde namsee ofiirraa baate. Tokko nu hundi keenyaa warri amma akkasan ala jirru sagalee ta'uu fi kan qabnu guyyaa takkitti qofa sagalee taanee fi dhaabatu osoo hin taane ijoolleen keenya akkuma guyyaarraan du'aa jiran fakkeenyaaf obboleettii teenya qaalii kana kan jaalannu misraa baatii jechuun Allah rahmat rabbiin jaayinataan isii haa qananiisu osoo har'a mootummaa mataa keenyaa qabaanne osoo uummanni keenya kan Saa'udii keessaa fala argatee nullee mataa keenya namni nu mormatu jiraate har'a duutee duuti isii du'a saree hin taatu jechuudha. Maaliifi nama nuuf mormatu dhabuudhaaf kanuma nu hunda keenyaa warra hafes wanni nu eeggatu carraan kanuma tokko. Hedduu dararaa hamaatu deemaa jira. Ijoolleen mana hidhaa keessatti nyaata hin qabanii dhugaatii hin qabanii baay'ee dararamutti jiranii kanama gaddisiisu maatii irraa baanee akkamitti nu rifachuu dhabanii nyaatanii dhuganii lubbuu ofiitiin jiraataa jiranii
nafarraa baanee mukarraa baanee wallaallee jirraa abbootiin keenya haawwatiin keenya warri biyya keessa jiran maaf nuuf hin birmanne maaf gadi baanee sagalee nu ta'uu didanii mootummaan kun yoo nu jibbe maatiin keenya akkamitti nu jibba nu siyaasaa fi biyyaan baanee dalagachuuf biyyaa baanee maaliif sagalee nu ta'uu didanii isin hin jedhaa sagalee nu ta'a daraa keessanii rabbi sodaadhaa haala badaa haala suukanneessa garabiyaa keessatti deemaa jira lubbuu guyyaarra darbutti geessi rabbi jedhaa nu birmadhaa isiniin jedha. Ani kaniin je'uu yaada kiyya kaniin dhaleessu ummata biyya keessaatii fi gaafii kaniin biyya kaniin qabuu fi ummatuma biyya keessaatii jechuudha. Ummanni biyya keessaa kuni yeroo ammaa tanaa ummata isaatti garaa jabaatu jechuun baay'ee waan nama gaddisiisaati. Kan Suudii keessa rakkachaa jiru ilmaan isaaniiti. Ijoolleen mana hidhaa Suudii keessa dararamaa jirtu tuni haboo qaban, adaadaa qaban, abbaa qaban, obboleeyyan qaban, firrootan jira. Akka Oromootti Oromoon jirti. Ilmaan saniif maa hadooduu dhaban. Guyya tokko gabbaanii mootummaa irratti maaliif hiriira bahuu dadhaban. An ummata biyya keessaatiif kaniin gaafii qabuuf haawwan isaan dhaltee fi abbootii isaan dhaltee fi obboleeyyanii fi eessummanii fi adaadaa. Ijoollee tana maali kaayoon qabanii fi ijoollee tana ammaa hiriira bahuu dadhaban. Ijoollee tana ammaa hiriira bahuu dadhaban. Ijoollee tana ammaa sagalee ta'uu dadhaban warri biyya keessaa. Oromoonni biyya keessaa maaliif callise? Mootummaa kana gabbaanii maa hiriiratti baanii ilmaan keenya nu galchi jechuun maa dadhaban? Ijoolleechi keessaa lubbuun isaanichi keessa wareegamaa jirtu. Nyaata dhabanii dhibdeedhaan wal'aansa dhabanii ilmaan Oromoo dhiiraa dhalaan achi keessa dhumaa jiran sammaa isaan adoochuu dadhaban. Moo ilmaan san hin dhalle ilmaan Oromoodhaa kana biyya keessa jiru san. Ilmaan san dhalanii qabanii. Moo ilmaan san isaan tun dhalini. Moo saba biraatu isaaniif hiriiratti baha. Maal ta'an ummanni san ummanni biyya keessaa kun maal ta'e? Ummata biyya keessaa kanaan gaafii irraa qaban. Maaf adooduu fi dadhaban. Maa mootummaa kana bahanii hiriira bahanii maaf gaafachuu dadhaban maa sagalee ta'uu fi Afamee nu biratti hidhamaa jiru har'allee lakkoofsa mana torbaa keessa jira jechuudha. Ida'oo jedhama. Dhalataa godina artii lixaa Adaabbaati. Namni kunniin waan biraa balleessee osoo hin ta'in gizee qabaman akka tasaa harkaa fiiguudhaan deebii jarrillee maallaqa nama saamuudhaan maallaqa gana nurraa fudhatamee jedhamii gaafii akkanaa kana yoo dhiyeessu. Garsiisaa jira amma waan dabartee fakkeenyaaf osoo har'a BBC'n Aljazeeraan CNN waan kana gadi baheetiin jechuudha breaking news yookiin ammoo oduu amma nu gahee jedhee ni dabarse Oromoon wanni silaa jirtu ta gartee TikTokii qabduu miti paaltookii qabduu miti hattan ta gartee moobaayilii isinillee dalayne miseejiidhaan miseejii moobaayila duudaa yookiin nookiyaadhaan illee waan isin hin goone hin jiru maaf nama eegganna ofii keenya maaf kana hin goone dhiibbaa kana gochuu dadhabna kuni maal sitti garsiisa ammatti ijoolleen tu yoo dhumte ati Oromoo irraa abdii maal qabda isuma kana si gaafachuufi naa deebisi. Ayyee galatoomaa ijoollee mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessa jirtu Oromoo fi Oromiyaa irraa abdii murattee jirti. Aga sadarkaa of ajjeesuutti deemaa jirti. Sababbiin isaas kaleessa galata isheen taate sana dagatanii ijoolleen mana hidhaa keessatti of ajjeesuu jechuun uummata Oromooti. Xiqqina gamii argisiisa jirana. Yoo uummanni Oromoo dhuguma saba isaatiif ilmoo isaatiin dirmata ta'e wanti godhamuu qabu ijoollee warra hidhaa jirtu sana qofaa miti. Shamarran mana keessatti waan nyaattu dhabdee ilmoo waan ittiin guddiftu dhabdee nama ilmoo ishee fudhatu barbaadaa jirtu jira. Kanaafuu rakkinni Suudi Arabiyaa keessa jiru waan hedduu nama gaddisiisudha. Uummanni Oromoo keessaa fi alaan kiisii uffatanii fooloo guddifachuu osoo hin taane saba keenya dhugaatti gadi baasa galee ta'a. Warri miidiyaa irratti heettanillee dubbataa ooltan miidiyaa keessan irratti sagalee keessan dhaga'uu miti nuti kan barbaannu. Furtuutti ka'a galatoomaa. Manni keenya maaf akka walitti garaa jabaatullee hin beeknu. Uummanni haadha mana hidhaa keessa jiru kun uummata warra kasaa bakka bu'e ka masgiida ijaaru isa ka rakkataa ol qabu isa ka ija hin qabne ka ijatti godhu isa mana hidhaa san keessa taa'ee yeroo namni mana hidhaati bahu uffata ofii ka ofirraa hin qabne uffata ofii ka jismii ofii kanarraa uffata hin qabne walitti guuranii ergaa turan.
Hadda garuu jireenya dhabanii jireenyi isaanii wallahi akkanatti carraan akkanaa isaa mudate jechuudha. Kanaaf uummanni keenya alaa keessaanillee karaa danda'e hundaan uummata keenya ammoo uummata biyyaa jechuudha. Nafsee ofii filatee jecha mootummaa jala hiriiree osoo deemu mootummaa jala hiriiranii osoo mootummaa gadi ba'anii gibira waan adda addaa kennuu didanii isa didanii inni nuuf arga jechuudha. Uummanni keenya baay'een isaa wallaalummaa qaba jechuudha. Wallaalummaa kanaan wal qabatee namni keenya akka ilmoo sareetitti wallahi keessatti dhumataatiin jira. Akkuma jaalli teenya jette kana ka hidhamee amma achi keessa jiru miti kammaa hidhaa keessa hin jirre miidhama guddaa keessa jira. Wallahi jinaa daa'ima darbuu gaanii jira ammas. Lammii ofiitii birmatu ilmaan ofiitii birmatu namni kun boruu nama fayyadaa akka dhiibbaa irra geessanii mootummaa Suudis irratti dhiibbaa geessanii karaa dandahameen akka nama kanaa sagalee tahanii seenaallee. Kana irratti nama nutti hidhaanii nutti namni walirra kan jiru walirra ciisuu dadhabneeti wal faraqaa ciisnaa kanaafuu nama nutti wal hin naqinaa jenneetuma tanuma gaafanne gaafin biraan jiru waan nuti goonees hin jiru nama nuti miinees hin jiru namni nuti arrabsine hin jiru gaafuma tana. Nuti fi walirraanfatu hin qabnu rakkoon teenya guddoon takka tana. Yeruma kunne qofa wal yaadannee namni sammaal ta'ennee dubbanna malee yeroo jirru bakka jirru akkatti jirru wal gaafannu wal quban qabnu. Talmaafuu namni nu jibbii akkatti jibbamnee darbamnee risha zubaraatiin datteenya. Waan kana fooyyeeffatu qabnaan ja'a walaa iyyaafannuu wanni akkana nutti haa barattu. Isin ganda kana nuti gandasanii dhiifnee walaa gaafannu Oromoo ta'uun keenya tokkittiinuu garaa nama nyaatti wallaahi laaziim. Wal iyyaafannee maraataa keenyaa homaan taane maraataa fi abbaa hidhata jaanii wal barbaaddannee bakka jirru walaa funaannamnu yoo nuti wal hin barbaaddatin namni nu barbaadu hin jiru. Boota jirtanitti uummata keenya Suudi Arabiyaa keessatti dhumaa jiru ka beelaan dararamaa ka dheebuun dararamaa haadha abbaa irra jiran. Haadha finna kan hin hojjetamu nama kan hin hojjetamu hin dhiisan horuu. Kanaaf akka nu gadi bahanii nu iyyanii iyyisiisanii hiriira bahan kunoo boruufi kan gara shawaa keessatti hiriira bahuudha addunyaa irra jira mudutti akka addunyaa irratti nu dhageessanii nama keenya diinagdeenis taatu mallaqaanis taatu bira dhaabbannee saba keenya ni galfanna. Kanaaf mootummaa garboonfataa isaan gibira yoo taateetiin jettu sangaa gadi baasanii biraan dhaabatanaa ilma ofii intala ofii bira dhaabbachuu didanii hadha raasan nu gataniitiin jedhan kana gaafii qabna uummata hawwata seen abboota eessumman illee namni hin qabne jiru akaakayyuu abaabayyuu namni hin qabne hin jiru. Warri addunyaa Itoophiyaa kuftuu keessa jiru namni Itoophiyaa kuftuu keessa jiru hundinuu gadi bahee namicha kana hiriira itti bahanii boota jiru haati siiqee gadi baatee abbaan wanna gadi bahee kun hundinuu gadi bahee uummata keenya nuuf gaafii nu deemtanii uummata keenya akka nuuf galchan. Mootummaan kun wanta uummata keenya ijoollee teenya Suudi Arabiyaa keessatti qabeetiin jedhu achi keessatti dheengadda wanti ijoollee dheengadda sababatanii hidhaaf jecha sababatanii achi dhaqaniitiin dubbii sobaa isaan mallaqa qara garatti ganyaatanii fixaniif nu dabarsaa fi ijoollee Suudi Arabiyaa gannatti hidhiise ka ala keessa jiru naagachaa jedhee uummata keenya hadha hidha keessatti dararaa jiru. Isaan irra itti dabalaaran miidhaan kanan jedhamne ture. Dhaltii qabda warri biyya keessa jirta finna keessa qabdi seenaa isin gaafata seenaan boru isin dhiibdu akka sheekotaallee ta'e amantii feete yoo qabaatte gabbahiiti boota jirtu hunda gadi bahi ilmaan teetiif dhaabatu akka seenaa isin gaafata. Wanni kun anis na shakkisiise waan na shakkisiise keessa qaamni ijoollee tan akka achi keessaan galle shira adda addaa hojjetaa ture wayita jedhu mootummaan qoonsilaa fi beekumee kanarratti deebii naa kenna. So umare ijoollee ummanni ijoollee biyya godhe nama sobuu fi ijari qatee sooqiddaan ba'a waan ulfaatu ani akkuma obbo itti amannee karaa nagaatiin galtamoo waraanaan malee karaa nagaatiin galtee lammata hiikkattee lammata sin ajjeesin jennu san ijoollee Suudi Arabiyaa odoo qeeyyuu geetteen
oduma galtee qeegeette hin amanu galte jedhe isinitti maan gabaabse jala sarare kijiba kuni mala ittiini ummata keenya qalbii rarraasanii ammallee waggaa waggaan itti dabalanii akka isii lubbuun achi keessaa baatu malee amma maali sochii amma xiqqoo uummanni ol dhaga'ee socho'aa jiru tana isii laamchessuuf isii dhaamsuuf malee ammoo rabbi dhugaan waa dubbisu as keessatti kaamil shamsu wanni inni dubbate isaaf rabbiin waliin beekaa akkaataa inni itti dubbate dubbiin ijoon inni qabatamuu qabu sagalee ta'uu hin irraanfatina sagalee teessan itti hafuuftu tuni dubbii cimtu kanaaf sagalee ta'uufiidha malee itti amannee taa'uun abadan agaasii galtutti qaamni ummanni ummata ofii hin beekne kaleessa mucaa daa'ima takkattii fi biyyi sun hagas taate addunyaan hagas taate keenya lubbuu miti hin argine akka namni keenya as keessatti dalagatee hin jiraanillee akka ammootuyyuu mirgi isaa sababullee akka namni keenya namaa gaditti ilaalamullee dubartii irraa dhiira irraa mootummaa Itoophiyaa wal ta'anii mootummaa biyya kanaati wal ta'anii akka namni keenya hamni isaa qabee as keessaa akka namummaa hin jiraatan kana irratti mee jalqanke waan si ajaa'ibsu keessa waan hin ajaa'ibi keessa waan kan akka dhugaa ta'e United Nations yookiin UN jechu dhufeeti baqattoonni kunniin hagana guutuun as keessa jiranii jedhanii waa'ee Libaanositti illee waa'ee Joordaanitti illee waa'ee Saudi Arabiyaatti gaafachuu yeroo deeman korraapshinii guddaan mootummaa kanaan kenname homa takka illee hin jiru jedhanii saniin booda dhaabbanni mootummoota gamtoomanii illee kan amma bortaa ta'eef taan taateen beeku mana marii nageenyaatiif dhimma hidhamtoota biyyoota adda addaa kan mootummaan Suudii kun Ameerikaa jalallee dhagahuu dideen kana sababa jennaan Itoophiyaa keessatti wayita gaafatan seenaa jamjamoo fa'a isinuma keessaa rakkoon achi keessa jirti biyyuma keessantu hidhamtoonni takka illee hin jirtu jedhee dhoksee jedhan dubbiin tun tanaa wal fakkaatti mee tanarratti maal jettu? As keessa amma isiniitu ka'ee jira. Namni isiinuu biyyi tuni biyya hidhaati biyya mirga keessatti gaafachuu hin dandeenye. Osoo United Nations miti wanta fedhe yoo waaqa biraa ergame jedhanii akkasii waa'ee wayii itti buute malee mootummaan biyya kanaa gurrasiin guutumaan guututti biyyoota hedduu cufan keessaa Suudi Arabiyaadha. Kanaan wal qabatee wantoota kana ammoo ilmaan Oromoo hayyoonni hedduun ulamaa'iin hedduun itti dubbataa turan. Amma yoo abbaan iyyate ollaan namaa birmata mammaisa Oromoo keessatti abbootiin ijoollee tana gaafachuu ilmaan keenya nu hiiksisa maal haa goonu jechuu maaltu isaan dhorkiyyettame? Ayyee ulfaadhaa galatooma wanni ummata keenya biyya keessaa ijoollee tana hiiksisaa waan jedhamu maaltu isaan dhorke gaafii jettu irratti tokkoffaa ummanni keenya hubannoo hin qabu nama hedduu asirraa gara sooshaal miidiyaatiin illee ni argitanii mootummaa Suudiiti malee mootummaan Itoophiyaa ijoollee tana fudhachuu hin dinnee jedha jecha jedhutu deema biyya keessaa akka waan mootummaan Suudii uggureetti beekan biyya keessaa jechuudha. Kanaaf hubannoo hin qabanii mootummaan Suudii al lama al sadi al meeqa irra deddeebiidhaan gaafataa ture. Kan ammootu lammii isaa irraa fuudhuu dide mootummaa Itoophiyaati malee mootummaan Suudi Arabiyaa yeroo hedduu waamicha godhaa ture. Kanaaf hubannaa hin qabanii hubannootu irraa waan ta'eef uummata keenya ka biyya keessaa gaafachiisuu hubachiisuu qabna. Kanaaf yeroo bakka amantaatti illee charchii haa ta'u masgida keessatti yeroo jum'aa hubachiisanii uummanni keenya akka ijoollee tanaaf sagalee ta'ee ijoollee tana gara biyya isaaniitti akka dachaan akka dhiibbaa godhu asumaan dhaamsa kiyya dabarsa. Kanaaf hubannoon gadi bu'aadha jedhee yaada akka nama tokkootti. Ijoolleen kun yaaddoo cimaa irra jiranii yeroo ammaa kanatti akkuma arginutti hedduun isaanii lubbuun dabraa jiranii qaamni isaanii dhukkuboota garaagaraatiif saaxilamee jira jechuudha. Akkuma nu arginu kanatti nyaata hin qabanii simintoo irra ciisanii kanaaf namni garaa waan qabne namni qorra san keessa bulu
Aganumaa tarabbiiti malee ta uummata Oromootiif ta mootummaatiillee hin jirtu ijoolleen tun. Kanaaf ammallee irra deebi'ee namni silaa Oromoo dura dhaabbanna Oromoo waa goona jedhu dhaabni kamuu yeroo kamuu irra deddeebi'ee hanga danda'uun osoo ibsa baasuun illee taatee akka ijoollee tanaaf sagalee ta'uu dhaamsa kiyya dabarfadhaa galatooma. Ayyee jaalwalabummaa sabaa qindeessaa dhimmootaa fi hoogganaa jaarmiyaa gaaddisa marii yaad nu kenniteef guddaa galatoomii ammas mee hooggantuu liigii qarree dubartootaaf haadha diinagdee jaarmiyaattiin deebi'aa jaalfalmattuu sabaa mee ati hoo maal jetta dubbittii tan akkamitti jechuudha ni haasawama akkuma weellisaan tokko maal jedhe ni haasawa malee dhagayuu hin dandayu karabbitti ifaansuu namuu isan gayu way dhagaa galaanaa ka wal dhayaa deemu irratti hin arkanii madaa fi dirmamuu je'eeti weellisaan tokko taphate bara Mallas Zeenaayii jechuudha. Egaa nuti kan du'e jira haya tokko sabni kuyyoo waliigale egeree ilmaan Oromoo qabaan daran akka jabaattu warra iqaamaa qabus warra hin qabnes kana keessatti haati takka ijoolleen sadii alatti irraaftee ijoolleen sadii wayita hidhaa keessa teettu kan biraa yuutuubaraan guddifachuu osoo hin taane kana keessatti akkamitti ilaalcha wal jijjiiru maatii keenya dinniinsisu namni beeki laal tokkome haya soorsiin diinagdeen faayinaansiin guddaan biyyattii dhibbantaa 54 tuqaashanii ijoollee tanarraa argame miidiyaaleen hedduun isaanii dhabate waa hedduun isaanii dhabate kana keessatti yoo ustaaz Sheenaasir Hamzaa takka abbaan amantii wangeela isaa ta'u yookiin ortodoksii kan Oromoo isaa ta'u waaqeffataa yoo lallabu wal kilaafuu jira kan Sheenaasir Hamzaas ta'e ustaaz Raayyaa dubbate waa'ee furmaata ijoollee kanaati kan ammoo achi ta'anii kana nama qoccoolan yookiin nama sakaalantu jira kanaaf ammatti lubbuun nama 5,000 akka hin qoradheetti rakkoo gurguddaadhaaf saaxilamuu akka deemtutu dubbatama. Kanaaf wal qabatee falli jiru maal mee akka jaalfalmattutti jechuu barbaada. Nu faana bu'aa daawwattoota keenya. Ayyee carraanaa kennuuf galatoomaa anis hidhamtoota Suudi Arabiyaa qarree fi qeerroo Suudi Arabiyaa keessa rakkataa jiran keessaa tokkodha. Waa'een ijoollee Suudi Arabiyaa yeroo hedduu ni dubbatama. Dubbatamees galma hin ga'u. Karaatti gudunfanii agana jennee hin daangessa misaalee beekuu hin dandeenye. Dhukkubsataa nu keessa jiruuf illee dhibamaan nu keessa du'ellee daangeen isaa beekamuu hin danda'u. Kan rakkoon nuti keessa jirru namoonni ana boodallee yaada dabalatu namni hedduu waan jiraniif lakkoofnes kanallee jennee waan himannullee amma fixannee jirra. Obsallee fixanne ilmi namaa kuun maraataa jira. Kuun caccabee sitti gartee miidhamutti jira. Wallaahi waan baay'isee lubbuun addunyaa sanarra nama biyya hin qabne horii abbaa gaafa cabse ormii jaballeessaa san eegaa gartanii immoo nuti garuu haa ta'u rakkoon ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jiru akkuma jiruttuu mootummaadhaan ol qabata. Mootummaan gabroonfataan biyya keessaa sanuma namichi biyya kanaas akkasuma. Kanaafuu wanti nuun gochuu qabnu ummanni biyya dimokiraasii jiru maaliif nu calliseedha gaaffii. Gaafa namni du'u hiriira bahaa jiranii maaliif amma callisanii qeerroo akkatti dhumataa jirtu daa'ima akkatti dhumataa jirtu kanaaf sagalee ta'uu dadhabe ummanni warri biyya dimokiraasiin jiru. Nuti gadi baanee waa godhachuu fi silaa ofiiyyuu hin dandeenyu hidhaaf jechaarra jirra waan ta'eef warri biyya dimokiraasiin jiru keessa jiru maa callise ummata kanatti. Ummanni kun galata biraan qabu. Miidiyaan odeessaa oluu miti kan nuun barbaannu. Yoo ijoo ishee walitti gudufte malee guyyaa mamaraa ijoollee Suudi Arabiyaa akkas taate miti. Furmaata maaf fiduu dadhaban. Rakkoon eessa jira? Ummanni Oromoo haati biyya keessaa abbaan biyya keessaa maaf ummata isaa kanaaf ijoollee dhumattu kana jaamaanuu arguu jira. Maaf hiriira bahuu fi dadhaban? Namni hundinuu argaa jirra ijaan. Namni ija qabu kamiyyuu ni arga waan ta'eef. Ani komiin guddaan qabu. Haadhaa fi abbaa keenyarraa kaleessa biyyaa baane gabaa keenya eega biyyaa nu baase akkamitti ilmoo isaanii biyya kanatti rakkataa jiran cinqamaa jiran waan namni ta'uu miti raammoon lafarra deemtu hin taane keessa jiran kana mootummaa kana afoo gabbayaniitiin ijoolleen teenya nu haa galtu reeffa jaraa fi awwaalanna jechuun dhibdee wannuma mootummaan kun jedhu jedhaniitiin mootummaa keenya mootummaa nagaati jedhaniiti sa'aatii ammaa kana sila ilmaan kanatu isaan irraa hin baane moo akkaataa ammaan keenya nu dhibe namarraa argamne moo lafarraa argamne kan jedhu maaliif gaafa haadha abbaan gabbaatee namaa hin dubbanne gaafa sabni gabbayee namaa hin birmanne
hayyuu hedduutu jira. Guyyaa takka lama ajandaa yoo godhatan guyyaa kaan dagatanii nama ofiyyuu mana ofiitti ol deebi'e nagaa keessa jira waan ta'eef. Osoo Dr. Jeelaan fa'aas keessa jiraachuu baatanii olomaa'in gaggaariin ka biyyi keenyaa fi miti akka addunyaatitti abdii qaban dhimma kanaan dhufuu baatanii gaafuma isaan dhufanii waa'ee diinagdee isaanii guddifachuudhaaf waa'ee karaalee tarsimoo midhaanii fi takka biyyattii isaanii ittiin ol guddifatan malee dhimma keenyaaf wanni dhagaamee. Hundee qaba jedhamu hundeen saba kanaa warri ta'an qabsaa'onni xiinxaltoonni walitti dhufanii maal gochuu qaban gama dippiloomaasiif imaammataatiin lubbuun nama 5,000 olii mana hidhaa keessatti dhumuuf deemti 100,000 keessa jechuu barbaada. Torbee kana fakkeenya lubbuun nama 5 dubartii takka dabalateetiin baatee jirti. Firiijiin Araboota ummata jaahilaa guutee jira. Haasa'uudhaa miti kan sabni barbaadu furmaata barbaada. Abbaan yoo iyyate ollaan nama birmata. Haati intalaa, haati dhiiraa, haati leencaa, haati oromtitti mootii ilma namaa biyya jirti. Isiin tuni hoo maali? Gibira isii kaffalteeti biyya jiraachisaa jirti. Hayyee ijoolleen kun diina biyyaati miti lammii biyyaati. Amma maaltu fala? Tanarra jirra. Wanni goonuuf akka ilma Oromootii fi intala Oromootitti ijoollee kana bira dhaabatuun sagaleen keenya biraa dhagamuu danda'u qabna. Garittuu guyyaa lamaaf takka bakka kamirraayyuu namni hafarseet osoo hawaasatti achi baasee mul'isin ofumaa gubatee jedhisa. Tokko iddoon rakkoon jirtu miidiyaa bira jirti. Miidiyaa warri qabu ummanni Oromoo miidiyaa qabu waa'ee ijoollee tanaa ol baasee dubbatee qajeelaan ummata gurmeessuu hin dandeenye. Jawaar gaafa jiru akkamiin ummata olii galcha. Ummata ijoolleen tun as baatee ijoolleen tun akkanattumaa jirti. Waan akkanaatirra jirti. Viidiyoon ta'e maaliin as ba'ee maaf hawaasatti mul'isa. Hawaasni keenya baay'een isaa akkuma jedhamu kun kan dhaga'utu jira. Kun kan dhageenye jira. Walumaa galaan hin dhageenye jechuuf hawaasni keenyallee jalaan bahu haadha abbaan keenya. Ijoollee asii qabdu ijoolleen tiyya maal taatee bilbilaan ima beekan jechuudha. Waan isiin itti jirtu akkami akka jirtu hin himan. Kaduu illee hin dhagaa. Jalaa bahuu hin danda'an. Seenaa jalaa bahuu hin danda'an. Kanaafuu walii galaan lamaan kanneen irratti hojjechuu qabna. Yoo miidiyaan guyyaa akkanaatitti waa'ee kanaaf ummanni Oromoo ka'aa ijoollee kanaa birmadhaa fi bineensa harkaa baasaa du'aa jirti dhibee hin taane hin qabamanii kun bari ijoolleen Suudi Arabiyaa duuti garaa du'aaf hin marartu bara. Osoo ka danda'amee har'a hundi wal bira dhumtuuti akka achi keessatti ta'aa jirtu saniif jechuudha. Lubbuun garaan nyaattu garuu rabbi gaafa fedhe fudhataa akkamitti. Ummata kana rabbumata ranga'ee kanarra godaanee addunyaa wal gahee dhibbiin keenya hedduu dachaa nutti ta'ee roorri isaan yoom qophaa jabeenyaan as ga'e addunyaa qaroometu nurratti wal ta'e jecha kana beekaan irra deddeebi'e yoo seenaa qorannuu jara tumna ta'eef waa hedduu qara'ee waa meeqa dhaga'ee wanni akka nutti ta'e Afrikaa keessaa baay'annee yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne. Namaaf gala dubbii yoo qorannoon taate godaansa booree fageenyarraa kaate durhayyuun Awurooppaa raajii nutti baafte. Shira warri dhiyaanu keessaa nasaafte harka jaraa keessaa wanni taate jiila nutti Jaranaa kennuu keessaniif galatooma. Anis edama Saudi Arabiyaati. Rakkoon isaanii rakkoo keenya. Kanaaf uummata keenya kan dararaan cimaa irra gahaa jiruuf sagalee haa taanu hundi keenya iyyuu sagalee ta'uu qofa otoo hin taane sagalee uummanni Oromoo kennachaa jiran furmaata tokko itti kennuunis akkasumallee dirqama maaliif hojjettan yeroo hunda sagalee jennee guyyaa lamaaf guyyaa tokkoof quba hoo'i jenna. Kunillee dadhabina keenya isa tokkodha. Amma ijoolleen kun furmaata tokko itti argatanitti callisuu hin qabnu. Kan biraa namni kamiyyuu kan nama ta'ee dhalate rakkoo Saudi Arabiyaa keessa jiru kan arge callisuu hin qabu. Beekas haa ta'u wallaalas haa ta'u. Amma rakkoon obbolaawwan keenya furmaata tokko irra ga'utti du'aayinis biraa dhaabbadhaa garuu sagalee ta'uuf waa hunda furmaata waan ta'eef jechaadha. Kanatti aansee namoonni baay'een ijoollee kanaaf sagalee ta'aa hin jirani. Maaliif hojjettan namoonni beekamtii qaban namoonni ayyoonni dubbachaaf hin jirani. Maaliif sagalee ta'uuf dadhaban?
ijoolleen kun akkuma keenya nutis waan akka kiyyaatti waastinaa tokkoyyuu hin qabu. Anis boruu xaafanta. Arabiyaa keessa deemaa jiru bifa haarayaan ji'a amma keessa jiru kana guyyaa 16 irraa qabee kan waraqaa qabu waraqaa eeyyamaa qabu kan hin qabne illee walqixa waan jedhamu jira. Mee osoo kun ilmi namaa achi keessa saabataa jiru rashanamaa jiru kan qaraara biraa irraan itti baasan kuni maal murteessaniiti? Zaalimaaf zaalimni eega walii galee lubbuu namaa irraa kan hajamu tokko namaa hin jiru. Akka namaatitti namni kamuyyuu bakka jirtanitti namni rabbitti amantan rabbii keessa yoo sodaattan ilma namaa ta'uu qofaaf bakka jirtanitti du'aa illee nuu godha. Akkasuma keessattuu biyyi keenya lammiin keenya ilma kan kee gaafa du'e hin boo'ini gabbayyi seenaa fixadhu jedha. Nuti har'a osoo karaa tokko nuu banani waan qabnuun wal galchuu dandeenya. Akkuma Suudi Arabiyaa keessa jiru kanatti kamanuma har'a sagantaa nu baasan kana kan afoo jiru san achi keessaa baafachuu hin dandeenya. Haga achi keessa seennuuf jedha. Galatooma. Garuu abbootiin amantii irraa komii qaba akka nama tokkootti akka intala musliimaa takkaatti jechuudha. Abbootiin amantii warri silaa miidiyaa harkaa qabu warri silkii harkaa qabu ilaala. Haawwota isaanii maal komatan warra isaanii maal komatan gariin kan silkii makanaayyuu harkaa hin qabne jira gariin kan homa kanaayyuu homa jedhamu kanaayyuu yookaan kan dhageenye fa'aatu jira. Warra biyyaa irratti illee maasisuun gaarii miti. Warri silkii harkaa qabu ka du'a ilmaan kanaa irratti jaalate jechuudha. Warra silkii harkaa qabu warra miidiyaa harkaa qabu namnummaan inuma dubbatan kawaa dubbatu yoo arabiffaan barreessan yoo ingiliffaan barreessan yoo haga dandahaniin barreessuma dandahan yoo silaafuu afaan oromoo namni danda'u jiruufumaa walitti taphata miidiyaa irraa jedhan gari. Galatoomii galanni bilisummaa ta'u jaalsoof marii. Ani waan tokkoon gaafachuu barbaade wanni niin gaafachuu barbaade ijoollee biyya Arabaa keessatti rakkachaa jirtu kanarraa wanni sagalee ta'uufii danda'a. Haawwan biyya keessaatii fi abbootii biyya keessaa bahanii mootummaa kanarratti hiriira bahanii sagalee ta'aniif hangam takka isaan fayyada moo na dhagaa jirtanii moo kan biyya namaa keessa jiru ilmaan Oromoo kan rakkachaa jiru kanaaf sagalee yoo ta'e sagaleen kamturra furmaata qabaaf gaafiidha kun. Sagaleen irra furmaata qabuuf kan biyya keessaati moo kan biyyaa ala jiruuturra sagalee ta'aaf moo irra furmaata ta'aaf gaafiidha gaafii akka jaarmaa keenyaatti gaafachuu barbaada. Ayyee kan yaada kennachaa jiru gaafiin keessan gaariidha kan ammoo nutilleen of bira dabarsinee uummata Oromootiif hayyoota Oromootiif deebisna warra biyya keessaatu yoo ol ka'ee hiriiraan rakkoo ilmaan fi kana godhe moo hayyoota Oromoo yookiin warra biyya alaatu sagalee yoo ta'eef kan jedhu kana isaaniif dhiifna gaaffiidhaan goolabnee jirra kabajamtoota hordoftoota keenya kanneen carraa kanatti fayyadamtanii akkasumas ammoo yeroo keessan kabajan hundi keessan jazaakallahu khairan rabbiin gartee ali nasaba ilmaan ayyaa hundi keessaniyyuu qophii keenya kana ammoo jechuudha homa qabuun namuu wal cinaa dhaabbata maarree isinis walii qoqqooduun walii dabarsuun bi'iznillaahi alquraanul kariim rabbiin isin haa milkeessu nu haa milkeessu hama hamtuu gargar nu facaasu kaleessa yoo waliin odeeffatin arra abaluu kiyya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh takkaahu oromtitti qaalii kiristaanaati ashama akkam jirta jaalati ya qaali maaltu sibira jira maalime maal fakkaati hay obboleettiin teenya takka eessa jira obboleessi keenya tokko maal ta'e maali dhiyoo tanan agarre tanan aadaa nutti haa taatu wal odeeffachuun wal utubuun mallattoo furmaata bilisummaati isin jechuu barbaada marree kanneen jiranii fi kanneen hin jirrellee hunda rabbiin jannatul firdoosi naa qananiisu kan hidhameef furmaanni isa bira warra dammaqu rabbiin waa taasisu nagaan naa bulaa isiniin jechuu barbaada barakallahu fiikum. Mana isa keessatti gallaale namaaf gadin jedhu rabbi ofii malee ol aantummaa rahmaantu qalbii isaatti gale. Amri rabbi yaada gabbahee ol galee ol ta'iinsa qawli rabbi hawwuu malee yaa nama laa ilaaha illallah galeef amri musliimoota yoo yaachise malee dagatee raanfatee takka oleen bulle. Sabummaaf yakkamee asirraa baqataa gariin nama keenya achitti rakkataa rakkachuu baqatee rakkata
rakkinis rakkate wajjin keelaata nama jechisiisa barakkas fakkaata sababnis numaa jiraata garii fakkaata waliin simanne yaa rabbi gargaarsa kee kadhanne dagatiin dubbiin bakkan irraa ka'e dirqamee godaanee jiraata tamsa'e ergataan ergamee kuliyaan baata'e واحد مدتا نمني بيا باي سيرا بادا نجيدي بان رنگا غريانا منتي ساري سيواتك يا منتي كباچو بودت بوسي آداب سفوز ليسي جران تو کوتا جران والفقانا نمو متي بئے لبام بيام بارانگا والعباية وان دبتم يا ربي كرقا وارسك كرن اتون ننگا باب ساجد واجي